ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ Kana alaabaa kanarratti dhiibbaan uumamaa yeroo baay'ee irra deddeebamee irratti darbatama kan jiru irratti haasa'uun barbaada beektaa yeroon ishee yeroo gabaabduu haa taatu malee jecha lama dubbadhee marsaattaa nutti dubbachuun barbaada. Inni jalqabaa uummanni warra soddaa yeroo baay'ee amantii ortodoksii akka amantii isaaniitti akka abbummaa amantii sanaatti fudhatu yeroo baay'ee. Uummanni Oromoo yeroo hedduu amantii musliimaa akka kan saatee qofatti fudhata. Kun baay'ee bareedaadha waanuma gaarummaa qabudhas. Garuu alaabaan Oromoo uummata miliyoona 60 kan bakka bu'u ennee nu yaadnu olmas miliyoona 60 keessaa miliyoona 40 bakka bu'u ennee tilmaamnu yookiin immoo akkuma uummanni Oromoo keenya hedduun amantii isaanii bakka guddaa qabanii alaabaa masanatti immoo kan amanu uummata Oromoo keessa uummata miliyoonaan lakkaa'amutu jira. Yeroodhaa yerootti maaliif deddeebi'amee gaafa maqaan amantii keessattuu maqaan amantii musliimaa gaafa ka'u alaabaa kanarratti maaliif attaaka? Maaliif yeroo baay'ee dhiibbaan irratti godhamuu jechoota adda addaa duula adda addaa irratti geggeessuun kun maaliif dhufaadha? Amma fakkeenyaaf gabaabamatti ani gaaffiin qawwee gaafadhee darbu waddana kanatti amma sila afaanitti gurbaanii lakki amantii keenya tutteettaa dhiifama gaafachuu qabdaadha. Sun waan bareedaadha, yaada bareedaadha, yaada deeggaramuu qabudha. Garuu gurbaa alaabaa kana gube ajandaan inni guddaan gurbaa alaabaa kan gube utuu maqaa amantii kanaa dhahatee dhufee alaabaa kana gubaa jiru wanti sun sirriidha. Wanti nu addana haate amantii keenya tuttummoo sirrii mitiidha. Amma poointiin namni baay'een deeggaree dhufee addanaatiif falmaa jiru. Lamaan saayyuu Look, akka amantiitti fudhadhu alaabaa gubate sana alaabaa sanatti namni amanu hedduun jiraachuu danda'a. Ofirraa kaasee jechuudha. Sababii kanaaf yeroo baay'ee kallattii kanarraan kan jiru rakkoo guddaa uumaa jira waan ta'eef uummanni musliimaa irratti hojjedha. Hayyee galatoomti ta'e faannoo fa'aa maal fa'aa yoo ta'e inni beekamaadha. Walitti hin jirru diinarraa waan eegnu qabdu. Egan kana dubbadheetu alaabaa gubuun Usuu danda'e namni kun Oromiyaa diiga. Addunyaa irratti alaabaa biyya tokko gubuun biyya tokko diiga jedhanii dhaadachuun terroristii wanta jedhamu dhageessanii shororkeessa. Yakka guddaa sadarkaan isaa amma sana ga'uun nama gaafachiisa jechuudha. Waa'ee gurbaa kanaas waa'ee gurbaa alaabaa Oromoo gube kanaan alatti hin ilaalamu jechuudha. Hammamillee alaabaan kun Oromiyaa keessa seeraan mirmiruu baattu illee garaatti qabsootti jiramullee. Kun akka kanaan haa qabamu. Gama biraan namni kun yakkamaa akkasii ta'ee usuu jiru nama kanaaf gaaddisa kamiyyuu kennuu hin qabu jechuudha. Seeraaf dhiyeessuun alatti. Ganda keessa dhokachuu hin qabaatu, eeyyamamuu fi irra hin jiraatu, amantaa hordofu keessa dhokachuun irra hin jiraatu. Jechuudha. Amantaan inni hordofus gandi dhaloota isaas Oromoonis akka sabaatti ati addageedha, baalageedha jedhee saba fuulduratti barsiisa akka ta'utti gorfachuus barsiisuus adabuu danda'uu qabaa ka jedhuun kaasuu barbaada. Gama biraan gurbaa kana faana wal qabsiisee amantaa tokko arrabsuu ilaalchisee sabni naa arrabsi jedheetiin ganda tokko saba amantaa tokko Oromoo ergateeru hin jiru. Sabni Oromoo deemine amantaa abaluu naa arrabsi ganda abaluu naa arrabsi jedhee nama ergateeru hin jiru. Kanaafuu gandaaf amantaa keessa warra of dhoksanii yakka garaagaraa dubbatan yeroo hundumaa sirriitti barsiisuu fi uummata fuulduratti dhiifama gaafatanii yoo deebi'an namummaadha, guddummaadha. Yoo immoo bifa kanaan itti fufu ta'e adabbii barbaachisaa gitu kennuun barbaachisaadha. Kanarratti Oromoon hundi walii galuu danda'uu qabaata. Ajandaan kun ajandaa Oromoo faana wal'aansoo wal qabuuti. Oromoo irratti lola banuuti. Kanaan alatti waan ilaalamu miti. Bifuma kanaan haa hubannu gurbaan dhuunfaa isaatiin dargaggeessa waan ta'eef itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf hin deemu. Galatooma kanuma kaasuuf. Hayyee egaa man danda'utti amantaadhaan osoo waliin qabsiiseen yaada koo ibsachuu yaala.
Viidiyoo mucaa kanaa guutumaa guutuu isaa dhaggeeffadheen jira. Dhimmi amantii dhimma biraa, dhimmi biyyaa immoo dhimma biraati. Walumaa galatti mucaan kun ee'uudha jalqaba irratti jechaadha. Akkasitti iddoo ofiif kennee ani oromummaa walirraa hin qabnu jedhee dhimma alaabaa kana guuf maalidha asitti kan walitti qabamnee dubbannu sababa mucaa kanaa osoo hin taane sababa alaabaa kanaatiif kana beeku akka qabdan hin barbaada. Inni biraan immoo ani oromummaa walirraa hin qabnu jedha. Mucaan kun oromoodhumayyuu osoo ilaa oromoo yoo ta'e alaabaa kana gubuudhaa isaa wanti eeyyamu hin jiru. Ofii isaatiif jecha dhiiga gatii ta'eef hin danda'u. Jalqabuma mucaan kun oromoodhaayi. Kuni mallattoo gaafii keessa galuu qaba. Osuma oromoo iyyuu ta'e immoo mucaan kun dhufus hafus oromoo wanti miidhu hin jiru. Waan itti dabaluuf hin jiru. Borcaa yoo ta'e malee. Akkuma jalqaba irratti ibsamuuf yaalame kanatti alaabaa kana warri jaallatu uummata oromoo mara jechuun ni danda'ama. Haala amma irra jiru kanaan jechaadha. So uummanni kiristaanaa sun illee alaabaa kana warri jaallatanii hin jiru. Dhimma amantiif amantii walitti buusudha pooyintiin inni guddaan as jiru malee. Namni tokko yookaan namni lama namni sadi amantii tokko arrabseedhaaf alaabaa kana gubuun barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Pooyintiin humti mucaa kanaatiyyuu naan galle jechaadha. Alaabaan humti kun maaliif akka amantii kanaan illee walqunnamsiisame naaf hin galle. Jalqabuma mucaa akkuma mata duree ittoosuma irratti haasawamuu baateen atti tola dhugaa dubbachuuf jechaadha. Ammas akki wanni beekuu qabdan maalidha mucaa kana miti mata dureen mariirraa dhimma alaabaadha. Gatiidhuma alaabaan tun gubatteefi kanasitti walitti qabamnee jirru malee mucaan kun hin beeknu si jammar ee'uudhaan. Oromoo maaliitiin si jammar Oromoo ta'e alaabaadhaan kana gubuudhaaf iyyuu hin danda'u jecha hin dhoowwan wanna dhoowwutu jira. Galatoomaa. Thank you, Soretti. Galatomi. How is the bird? How? Okay, Yoni, Nagawa, Kasini, and Ta'u. Inta keessaniif nagaan haa ta'u Oromoo. Alaabaa adda bilisummaa illee qof danda'e. Walitti hin fidina. Sirni isaarree seerri isaallee garagara waan ta'eef. Tokko alaabaa adda bilisummaa gubee tokko ammoo Shimallis Abdiisaa amantii asiin dura arrabsee inni hin adabamne kana miskiin amma adabamtan. Okay, Shimallis Abdiisaa adabamne kunis amantii biraa guyyaa biraa arrabsuu qabaadha. Yaada yeroo fiddan agartee wal biraan kompeeriin godhina lama adda waan ta'eef gaafadhu siin deebisa yoo yaada laachaa yaada warra sii fidee gaafii si gaafadha gadaa yaada kee waan dubbadhe gaafatummaa fudhadhee gaafii siif hin deebisiif hin kennu. Okay, jedhuma si gaafadhu moo yaa gaafadhu maaliif yaada kee akka adda baastuuf fakkeenyaaf jecha sana dubbadhe waan ta'eef amma jecha atin dubbatti irratti lamaan wal bira fidde lamaan akka tokkotti haasoyti lamaan tokkoo miti wal adda beete dhimmi amantiidha dhimmi alaabaa adda bilisummaa dhimma alaabaa adda bilisummaati. Alaa iddoo kanatti waan ati haasaanaa jirtu sinaanaa galaa hin jiru. Ifa siyaa godhu qoy ifa sii godha. Asiin dura Shimallis Abdiisaa ummata musliimaa arrabsee jira. Dhiifama hin gaafanne. Agartee kun immoo arrabsee jira. Kana ammoo haa du'u haa akkana ta'uu jechuun. Tokkoffaa waan ati pooyintiin kaaste. Indongore yoo dogongore sirreessi. Gaafachaa jirta sirriidha barsiisuun yaadan jeerra deebi'aa jirta. Fayyaa ta'e. Garuu adda bilisummaa Oromoo ammoo yeroo explain gootu kuni itti gaafatamuu qabaa jettee jala sarartee araata natti bincu. Explain hin goone iddoo kanatti ani ibsine adda bilisummaa Oromoo waa'ee masaarraa hin dubbanne. Kanan dubbadhe waa'ee arrabsamuu amantii fi waa'ee gubachuu alaabaa Oromoo. Waa'ee gubachuu alaabaa Oromoo yeroo himtu akka kuni namni kun adabamutti araata natti bincuftee baate. Sanammoo open gootee dhiiste jechuun hin cufne bantee dhiiste. Sun maal irratti ilaalcha maal irraa hundaa'e? Gaaffiin kee maali? Naan galle Salim, sorry. Okay, gaaffiin kasii amma ifa siyaa godhuuti na duuka yoo hin haaseen ifa siif ta'a jedhee yaada.
waan gaafii qulqulluu gaafataa waan jiruufi. Shimallis Abdiisaa arrabsee jira. Kaffaalu irratti ammoo maa kaatanii jettee waan takka osoo hin cufin akkasumatti banaa dhiste. Kun amma deebii wahii hin kennine. Bu'aa bantee Gaafii ilal dhaggeeffadhu. Ani gaafiin gaafadhe irratti qawweenaa deebiseera keen dubbateera kan biraan eenyu ture soorettiin akkuma hawwiilee yaada keenya irratti kennan gaafiidha kanan gaafadhe baasee. Okay, gaafii ma gaafatte malee deebii hin deebisne akka jedhe miti. Garuu akkaataa hubannaa kiyyaa ta'uu danda'a. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo jettu ammoo adabamuu qabaa waan jedhu wahiitiin cuftee baate nan fakkaate. Meebii dogongora ta'uu danda'a. Akkaataa itti dhaggeeffachuu danda'a. Na of golchee dogongore saniif. Kara yaada kiyyaatti fufa. Yaadni kiyya maalidhaa? Yeroo hedduu miidiyaa irratti wanni baratame Oromummaa walii kenninaa walirraa fudhannaa. Mucaan amma alaabaa adda bilisummaa gube kun asiin dura alaabaa adda bilisummaa haga shurraabii fi surreen ba'u dalagatee yeroo inni poostu godhuu fi dalagu namni sabboonummaa kennitaniif illee ummatuma Oromootu koomentii jala sabboonaa kiyya jedhaanii turtanii namni ammallee mucaan kun Oromoo moo Oromoo miti jettanii shakkii galtanii Oromummaallee irraa fuutan siinumaa bifa saniin odoo wal tilmaamuu baannellee gaariidha. Sababbiin isaa ta'u mucaan kun har'a dhufee dhiifamaa ana balleessee xiqqeenna kiyyaa wallaalummaa kiyya irraa jedhe sabboonaa jettaniin dhibbaan isinii hima kun Oromoodha. Dur irraa ka'ee akkasuma waliin jenna wal cabsina ofumaa wal tuffachiisna ofumaa mataa keessa wal dho'ina. Sun akkasi garuu furmaati jiru ammoo furmaata kaa'utti hin jirtan. Dhibbaan dhuguma isinii hima. Namni yaadi kennaa jirre hundinuu namni waa xiinxalu ni xiinxala. Furmaata kaayaa hin jirtan. Qineedhaan waa tuttuqu jirtan. Saniifuu furmaatatti odoo deemtanii nama dhimma amantii musliimaa arrabsee yookiin amantii kiristaanaa yookiin ammoo amantii peentii arrabsee kana maal gochuu qabnaa bifa kamiin deemuu qaba. Nama adda bilisummaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo gube bifa kamiin adabuu qabna karaa kamiin qabuu qabna nama sanitti osoo deemtanii irra gaariidha malee hundinuu yaada keessan keessatti waan irraa hubadhe hubannaa kiyya ta'uu danda'a. Akkaataan isin itti kennaa jirtan ammoo gaarii hin fakkaatu. Akka an hubadhutti namni biraa hubachuu dhabuu danda'a. Ani carraa argadhee isinitti haasa'uu jira waan ta'eef namni ammoo carraa hin arganne karaa jalaatiin waa baay'ee barreessu jira yoon illee isinillee arguu jirtan waan ta'eef. Amma waan gootan. Isaanii bakka gubatee jechaa jiru kaa. Ilaala amma gartee ilaalcha asirratti yaadni kennamaa jiruun isaan illeen haga aaranirraa bifa sanii barreessu jiran. Atin bari yooni beeta namni haasawaa keetirraa waa laalee haasawni kee yoon ta'in koomintiidhaan ibsata. Wanni koomintiin qophaa'eef beeta namni yaada ofii haa ibsatuudha ka carraa argatee ol hin baaneef. Yaada san ammoo uummanni maaliif akkana jedhaa jettee yoo of keessatti deebiste yaada san deebisuu dandeetta. Garuu nama hundaafuu deebisuun hin danda'amu waan ta'eef yaadni namaa garagara. Anamni kan koomintii cufee sooranii cufaa ture isheen deemtetti natti fakkaata. Garuu ammallee bakka gubatee jechaa jiru bara. Ammayyuu maaliif akka jedhan hin beekani bara. Warras jalaa bakka gubate jedhan kun akkoo maal akka jechaa jiran illee hin beekani bara. Dhugaa rabbiin siif. Sun dhugaa. Maaliif waan ta'u hin jaallannedha kan isaa walitti. Ni beeku waan jedhan namni kan beekatti gaafatamummaa isaantu fudhata nama jaajin goonu namaaf hin dubbannu nuni of taanee waa'ee keenya dubbanna waan jedhan akkasitti fudhanta yooni. Yaada kee xumuree aboo. Saniimidhaa fi baay'ee qeeqa guddaan sii qaba gaafa yaada kee xumurtu dafii gudunfiitii carraa keeliidhaa kenna. Yoo gaafa qabaatti immoo gaaffii kee bifa salphaa ta'een akka ifa ta'utti gaafadhuuti gudunfi. Okay, yaada kiyya xumuradha. Yaada kiyyaan xumursiisa dhiifamu wajjin. Jidduu illee osoo kolfaa haasoo hin beektaa gaarii namni sireessi ta'ee haasee nama cinqatii qo'ita. Cinqatii kanatti qo'e. Istiraatiin bakka baay'ee yonnoo jira waan ta'eef maali beektanii amma hundinuu beektaa akka rabbiin sammuu isaa keessa kaa'ee haga beekumsa isaatiin waa namaa himuuf yaala. Gariin ammoo barumsaan argateeti. Gariin ammoo waan argurraa gariin ammoo waan dubbisarraa yookiin ammoo gariin ammoo wanta akka waan hin beekne kana haasaafa'a. Garuu namni tokko gubata ofii yookiin ammoo aarii ofii bifa arrabaatiin ibsata. Namni garii ammoo waan san beekee reyaalitii masanii si wanni jedha. Si morma jechuudha. Nuti ammoo akka itti godhaa jirru amantii fi alaabaa wal bira finnee yeroo haasofnu namni amma shaniin haasotan keessaa dhimmi isin irratti fokasii gootan dhimma alaabaati. Dhimma amantii irratti fokasii gootanii kennaan jirtan. Yaanni keessan yoo manaa godha asuma jirtanii sin mataan jiru waan ta'eef walitti dhuguma himnaayit waan ta'eef. Gadaa ta'ii, yoonii ta'ii, keerii, sooree, hawwii namni as jirtan
yeroo tokkoffaa duutanii qabrii seentaa dhimma alaabarraa miti dhimma amantii keessatti gaafatamtan. Yaada laannaatti. Yaada keedha fi guduunfadhu irratti mari'achuuf barbaanna gatii ta'eef. Dhiifamudha. Hundinuu dhimma amantii ofirraa gaafatama. Anama akka kiyyatti amantii kiyyarraa hin du'a. Abbaa fedhe wannoo jedhaa amantii kiyya waa hunda kiyya waan ta'eef alaabaa kiyya durallee amantii kiyya dursa. Dhiifama naa godha yoo dogongoree wallaalummaa kiyyarraa wanni irraa gaafatamu amantii kiyyarraa waan ta'eef. Amantii nama tokkoo yoo xiqqamallee hin jaaladhu takkaallee waa dhimma amantii keessan seenu dhimma politikaallee laaqu. Ajaa'iban na beekan miidiyaa irratti waan akkanaan seenu. Yooni nama kabajuuni nama walitti dhiyaadhu yaada akkasii fidee jennaan gartee namni waan jiru woo kiliir godhaa waliin mari'ate irra gaarii jechumaaf seenne garuu akkaataan itti ibsaa jirtan naan taanee bifa jedhu irraa haasa'ee yoo balleessin of kolcha yaada keessan tufaadha. Rakkoon qabu Saliim ilaa akkamitti beektaa amma kan nuti jenne walitti hin dhufu wanti suni maaliif akkas godhamee jedhe namni kamillee amantaa isaatiif du'uudhaaf mirga qaba. Siigalee ati amantaa keetiif bakka barbaadde waan barbaadde ta'uu dandeessa. Nama amantaa keetu kellee akka amantaan keessiif ajajutti tarkaanfii barbaadde irratti fudhachuu dandeessa. Akka amantaa keetitti. Namni kamillee. Garuu kan nuti jechaa jirru alaabaan kunii wanta balleesse qaba amantaa kanarratti. Siigalee amma Saliim ati nu hubanne wanticha hin hubanne. Baay'een keessa waa'ee alaabaa malee waa'ee amantii miteetti. Sababni waa'ee alaabaa dubbachaa jirru maaliifidha? Sababa walitti hin dhufneefidha amantii wajjin. Siigalee tasuma waliin ilaallatu bara. Amantaan kan biraa, alaabaan kan biraa. Alaabaan dhimma qabsoo, amantaan dhimma lubbuu. Look, faallaa waliiti bara. Baay'ee walirraa fagaata bara. Garuu maaliif gubee? Kan arrabse waraana bilisummaa Oromooti immoo paartii bilisummaa Oromooti. Warrooti arrabsan lafa jiru. Warrooti amantaa keessan salphisan lafa jiru. Isaaniin seeraan gaafachuu yoo danda'ame kallattii dandeessan itti deemu yoo barbaadan suuraa isaanii gubuu yoo barbaadan paartii isaan deggafan alaabaa isaanii gubuu kun mirga isaaniiti. Garuu amma fakkeenyaaf badii gadaatti dhufe yoon Saliimsiin suuraa kee gadi galabbatee gube yookaan waan ta'e tokko godhee feerilattee yaadda badii kan balleesse gadaa kanan suuraa kee gubaa jiru si'i yoo ta'e waliin laallatu bara wanta walitti dhufu riizanii qabaachuu qabda siigalee anamman akka kotti alaabaa kana nan gubataana riizanii mataa kiyyaa qabaachuun qaba wayi waraana waboo jinuun wal dhabee wayi waraana wabootu waan itti balleesse wayi dhaaba sanatu waan godhe isaan wajjin rakkoon qabaa jechuudha yoon alaabaa kana gube siigalee kanarraan kan hafe warri callisanii baga gubatee jedhanii uummata ofillee sammuu isaanillee hin beekne qubitti sooba jiru qofaaf komentii uummata barreessu. Siigalee dhugumaan siif hima maaliif beektaa waliin ilaallatu kaa amantaa sana namni tuqaa jiru jiru amantaa kan biraallee namni tuqaa jiru jiru asitti jarru xuruu godhanii noo sirriin goone agaafataman seeraan. Siigalee kanadha kan nuti jenne malee saayidii qabanneen jiru. Siin jechuuf hin jedhe Saliim siigaleera an akka kootti akka kanadha. Okay, yooni naagalee jira namoonni amma seenan maybe reefuu hin jiranii reefuu deebii kana xiqqoo haasa'uuf yaalee ture. Namoonni as jira bakka gubate jedhanillee jedhee ture reefuu haga fedhan yoo haasa'an alaabaa bilisummaa Oromooillee balleessuu hin danda'an baduu hin danda'u araat na ta'u duraanuu hin banne ammaa miti. Yeroo amma jireenya akkanatti baa'atee waa'ee isaa beekee miti durumayyuu hin banne. Sigalee kan akkasitti hubadhu. Mucaan illeen dhimma isaa bakka bu'ee yookiin ammoo haga aariirraa yookiin ammoo ilaalcha ofii qaburraa beekumsa isaarraa malee nama musliimaa yookiin ammoo amantii san bakka bu'ee hin dhufne jedhee reefuu dubbadhee jira dubbisuufillee yaalee jira. Sun dhimma mataa isaa qofa ilaallataadha. Sigalee maaliif gubee akkamitti gubee maaltu duubaan jira eenyutu ergee ka jedhu immoo qorannaadhaan waan irra gahanii yookiin ilaaltan ta'a jedhee yaada beetee anamma wama kanarratti haasa'uudhaaf reefuu seene haga tokko gubbaa ibsee jira namoonni amma dhufe malee sanuma hin jechuu barbaadeeti. Yaada kee ammoo badheera illee atis nu battee tadhee yaada galatoomi keeriin nu qomachaarti keerii dubbadhu keeri. Eegduma mana keessanii nu gootani bakki sagaleen kun dhaga'ama. Jira.
jalqabarratti nama amantii arrabsee nama tokko namichi dhuunfaa suni kan isa gaafatu majliisa. Majliisni ammoo kissii irratti banee namicha kana seeratti dhiyeessuuf mana hidhaa galchuuf kan hojjetu majliisa jechuudha. Akkuma Ahmeddiin Jabal barreesse jechuudhaan soo nuti kan dhaggeeffannu majliisa Ahmeddiin Jabal namni kun akka seeratti dhiyaatuu fi akka murtooleen seeraa irratti fudhatamu barreessee jira. Nama dhuunfaatu waan kana dalagee waan biraa wajjin wal qunnamsiisuutu akka illee hin qabu jedhee Ahmeddiin